Guyyaa Champions League halkanoota dagatamni kan taasisan taphoota akkanaati. Osoo taphniin eegaliin deeggartoonni Arsenaal faaruusaanii North London Forever jedhuun Fly Emirates itti miira horan. Taphattoonni Daganarsis daqiiqaa tokkoffaarraa eegaluun sodaa malee warra Los Maringues weeraruu eegalan. Daandii ce'umsaa Real Madrid ta'uun kan beekamu sarara gidduus to'atan. Ittisni isaanis jabina bara kanattiin beekamurraa hin mucucaanne. Arsenaal carraa goolii hedduu argate. Thibaut Courtois kufee ka'aa yaaliiwwan hedduu deebise. David Alaba fi Jude Bellingamis sarara gooliirraa yaalii lama deebisan. Arsenaal taphataa sarara fuulduraa isa sirrii osoo qabaate immoo warri Los Blancos goolii hedduu kana caala keessummeessuuf karri isaanii saaqamaa ture. Daqiiqaa 58ffaarratti David Alabaan Bukayo Saka irratti balleessaa hojjeteen Arsenaal rukuttaa dabbii argate. Kubbaa dabbii Arsenaal dhiituun kan beekaman Martin Odegaard yookaan Bukayo Sakaadha. Garuu Declan Rice Bukayo Sakaadhaan taphattoota Real Madrid tarree galanii dhaabbatan gidduudhaan qaawwaa argeera jedheeni. Bukayo Sakaanis ofitti amanamummaa yoo qabaatte dhiiti jedheeni. Declan Rice meetira 29 irraa kubbaa dabbii yeroo dheeraaf yaadatamuu dandeessu galche. Isaan kubbaa dhaabbatee Arsenaal Nicolas Joven Declan Rice kubbaa kana taphattootaaf akka mijeessu ajajee turus Rice garuu kubbaa qarqara taphattoota Real Madrid tarree galanii dhaabbatanii marfachuudhaan gara goolitti jijjiiramte dhiite. Goolii akka Roberto Carlos jedhame. Humnitti isaa Real Madrid daqiiqaa kanarraa eegaluun burkutaa'e. Fly Emirates gammachuu deeggartootaa fi taphattootaatiin room'e. Alan Shearer taatee hin amanamne jechuun ibse. Taphataan Real Madrid Clarence Seedorf immoo dhalli namaa akkamittiin goolii akkanaa galcha jechuun raajeffate. Daqiiqaa 12 booda immoo ammas Bukayo Saka irratti Eduardo Camavingaan balleessaa hojjete. Bakki kun kan jalqabaarraa meetira 2 fagaata. Bakka kanarraa goolii galchuu irra deddeebiin shaakaleera kan jedhe Declan Rice kaka'umsa gooliin jalqabaa Nattooree waliin kubbaa kanas akkan dhiitu na onnachiise jedhe. Declan Rice ammas goolii ajaa'ibaa galche. Dallaa taphattoota Real Madridin ijaarame diiguun qarqara kiyyoon digirii 90tti dire. Thibaut Courtois taajjabuun alatti filannoo dhabe. Martin Odegaard Declan Rice waliin mari'ate mataa isaa qabachuudhaan maali gooliin akkanaa jedhe. Arteetaanis raajiidhaan mataa isaa qabate dirree cinaa fiigaa ture. Gooliin kun immoo gooliiwwan kubbaa dabbiirraa ammas taphataan Real Madrid duraanii David Beckham galchu fakkaatti. Gooliiwwan seenaan hin daganne kanneen lamaaniin staadiyeemiin Emirates miila tokkoon dhaabbate. Declan Rice taphoota 338 kana dura taphateen kubbaa dabbii 12 gara goolitti dhiitus goolii galchee hin beeku ture. Guyyaan kun garuu adda turte. Tapha tokkoon garaagarummaa daqiiqaa 12 goolii rukuttaa dabbii 2 galche. Jiruu koo kubbaa miilaan halkan seenaa qabeessa jechuun ibse. Just they're magic moments, you know, and they're going to sit with me forever. Really special night. Champions League taphoota nusa xumuraan Declan Rice taphataa tapha tokkoon kubbaa dabbiirraa goolii 2 galche kan jalqabaa ta'uun galmee ragaa gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaa irratti barraa'e. Arsenaal tooftaa fedhii fi tapha kana injifachuuf gatii barbaachisu hunda kaffaluun goolii osoo keessummeessiin 3-0dhaan Real Madrid injifate. Los Blancos garuu garee yaada furmaataa hin qabne carraa goolii muraasa qofa uumuun ofitti amanamummaa malee gara Madrid deebi'e ta'e. Kan hin dagatamne garuu taphni deebii Stadio Santiago Bernabeu baaxiin isaa cufamee deeggartoonni Los Maringues waancaa Champions League 15 fudhatan yaadachiisa taphattoota isaanii onnachiisaa taphatu. Xiinsammuu Real Madrid immoo kanaan jabaadha. Garuu marsaa kanaan Real Madrid garaagarummaa goolii 3 garagalchuun marsaa itti aanutti darbeen beeku.